Ijoollee keenya guyyaa har'aatiin Itoophiyaatti aangoonni olaanoo mootummaa fi artistoonni bebbeekamoon birrii biiliyoona 98 saamuu isaanii qorannoo odiitiin erga mirkanaa'ee booda manni maree bakka bu'oota uummataa miidiyaaleen dhuunfaa gabaasa raawwii hojii irratti akka hin hirmaanne dhorkee jira jedhameem gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenyaa itti aanuun siidaan yaadannoo artistii beekamaa sabaan Oromoo kan ta'e artistii Xilahuun Gassasee birrii miiliyoona 18 itti ba'ee eebbifamuufi jedhameem. Siidaa kana eenyutu ijaare kan jedhuun gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenya xumuraatiin ajajaan waraana wayyaanee mootummaa federaalaa irratti doorsa cimaa dabarsan. Ajajoonni waraana wayyaanee kallattii kanaan dura irraa adda ta'een mootummaa federaalaa irratti doorsisa cimaa raawwachuun dhaga'ameem gabaasa guutuu dhageessu. Alaamanni isaa nagaa daawwattoota biiftuu miidiyaa oduu guyyaa irraa qabannee dhufnee nu faana turan affeerraa keenya. Itoophiyaatti aangoonni olaanoo mootummaa fi artistoonni bebbeekamoon birrii biiliyoona 98 saamuu isaanii qorannoo odiitiin mirkanaa'ee dhaga'ameem. Sana booda manni maree bakka bu'oota uummataa miidiyaalee dhuunfaa gabaasa hojii raawwii irratti akka hin hirmaanne gochuun dhorkeeraam. Erga gabaasni saamicha maallaqa guddaa biyyattii qondaalota mootummaa fi namoota beekamoo dabalatu miidiyaaleen ifa taasisanii booda manni maree bakka bu'oota uummataa miidiyaalee dhuunfaa gabaasa raawwii hojii irratti akka hin hirmaanne dhorkee jira. Saamichi maallaqaa kun bajata waggaa biyya keessaa harka guddaan kan qabatu yoo ta'u, ragaan kun ifa bahuun isaa qondaalota biyyattii biratti yaaddoo uumuun isaan oolle. Haala kanaan miidiyaaleen dhuunfaa gabaasa raawwii hojii ministeera maallaqaa akka hin gabaasne dhorkamuun isaanii komii guddaa uumeera. Manni maree bakka bu'oota uummataa raawwii hojii ji'oota 9 kan ministeera maallaqaa irratti marii yeroo gaggeessutti gaazexeessitoonni miidiyaalee dhuunfaa ulaa irratti ittifamanii akka hin galle dhorkamaniiru jedhame. Gama biraatiin miidiyaalee mootummaa fi kanneen mootummaatti dhiyoo ta'an bilisaan galanii akka gabaasan eeyyamameefi jedhame. Kun immoo mirga odeeffannoo argachuu miidiyaalee dhuunfaa kan dhiphisuu fi hojii gaazexeessummaa irratti dhiibbaa kan uumudha jedhame. Kanaan dura koreen dhaabbataa dhimma kana hordofuuf miidiyaaleen akka gabaasaniif waamicha godhee kan ture ta'us guyyaa qabatamaa mariin kun itti gaggeeffamutti garuu garagaltoo ta'ee argameera jedhame. Dhorkaan kun ajaja koree dhaabbataa irraa akka dhufe gaazexeessota ulaa irratti ittifamaniif himameera. Akkasumas gabaasa hojii raawwii ministeera fayyaa kan itti aanu irratti miidiyaaleen dhuunfaa ni hirmaatu moo hin hirmaatan kan jedhuuf qondaalonni mana marichaa deebii ifa ta'e kennuu irraa qusataniiru jedhame. Walumaa galatti maallaqni biyyaa amma 500 ta'u karaa seeraan alaatiin saamamuun isaa gabaasni erga gabaafamee booda miidiyaaleen dhuunfaa gabaasa mootummaa irraa dhiibamuun isaaniif toomina hojii mootummaa irratti gaaffii guddaa uumee jira. Haalli kun ammoo uummanni odeeffannoo loogii irraa bilisa ta'e akka hin arganne dhiibbaa uumuu danda'a jedhamee sodaatama. Oduu keenya itti aanuun siidaan yaadannoo artistii beekamaa sabaan Oromoo kan ta'e artistii Xilahuun Gassasee birrii miiliyoona 18 ol itti ba'ee eebbifamuufi jedhame. Jiraattonni Finfinnee fi jaallattoonni isaa nugusa muuziqaa Itoophiyaa jedhanii kan waaman artistii beekamaa Xilahuun Gassaseef siidaan yaadannoo amma ammaatti osoo hin dhaabatiniif turuun isaa baay'ee nama gaddisiisa jechuun komachaa kan turan jaallattoonni isaa magaalaan Finfinnee kanaan dura artistoota biyya alaa kanneen akka Boob Merlii fa'aaf maqaa karaa kan laate ta'us artistii guddaa biyya keessaa kanaaf garuu daguun akka turan dubbatama. Haa ta'u malee yeroon isaa ga'ee amma siidaan yaadannoo kun xumuramee eebbaaf qophaa'eera jedhamuun gabaafameera. Akka ragaan abbaa qabeenyaa gaazexaa Qumnagar gaazexeessaa Taamiraat Haayiluu irraa argame mirkaneessutti siidaan yaadannoo artistii Xilahuun Gassasee kan baasii birrii miiliyoona 18 oliin ijaarame kun guyyaa boruu ifattee ni eebbifama jedhamee eegama. Siidaan kun iddoo addaa 6 kiiloo jedhamuun beekamu naannoo yaadannoo wareegamtootaatti addababaayee qophaa'ee irratti kan ijaarame yoo ta'u, baasiin ijaarsa isaa guutummaatti bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin kan uwwifamedha jedhame. Sagantaa eebbaa bor gaggeeffamu kanarratti kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee ni argamu jedhamee eegama. Siidaa kanaa fi naannoo addababaayii isaa qulqullina sadarkaa isaa eegeen kan hojjate dargaggeessaa fi artistii Biraanuu Taaddasaati. Artistii Biraanuun hojii kana xumuruuf waggoota 2 kan itti fudhate yoo ta'u, siidaa artistii guddaa kanaa hojjechuun isaa carraa guddaa akka ta'e ni dubbata. Biraanuun yeroo waa'ee artistichaa ibsu ijoollummaa kootti istaadiyeemii Asallaatti yeroo Xilahuun Gassasee, Hiruut Baqqalaa fi Taamiraat Mollaa wajjin muuziqaa dhiyeessanitti waltajjii irratti ol ba'ee Xilahuun tuquun carraa guddaa akka ture hime. Har'a ammoo siidaan isaa hojjechuu koof baay'ee gammadeera jechuun miira isaa ibseera. Walumaa galatti yaadannoon artistii guddaa kanaa ijaaramuun isaa Itoophiyaaf beekamtii guddaa laachuu bira darbee seenaa jireenya isaa dhaloota itti aanutti dabarsuu keessatti shoora guddaa qabaata jedhame amanamaam jedhame. Oduu keenya xumuraatiin ajajaan waraana wayyaanee mootummaa federaalaa irratti doorsisa cimaa dabarsan.
Ajajaan waraana wayyaanee kallattii kanaan dura irraa adda ta'een mootummaa federaalaa irratti doorsisa cimaa raawwachuun beekame. Ajajoonni kun paartii badhaadhinaa aangoo irraa ari'uuf qophii xumuruu isaanii dubbachuun kana booda gara duubatti deebi'uun akka hin jirre ibsaniiru. Ajajaan Aarmii 60 Birgaadeer Jeneraal Hintsaa Waldagiyoorgis miidiyaa garee isaaniitti akka himanitti waliigalteen Piretooriyaa kana booda gatii akka hin qabne dubbataniiru. Jeneraalichi akka jedhanitti mootummaan federaalaa maqaa waliigaltee kanaan naannoo Tigraay qoqqooduun akka diigamu gochaa jiru jechuun yakkaniiru. Jeneraalichi akka ibsanitti waraanni kanaan dura gaggeeffame lafa deebifachuuf qofa osoo hin taane mootummaa naannoo Tigraay kan uummanni naannichaa filate deebisanii dhaabuuf ture jechuun dubbate. Ammas yoo waraanni lammataa kan uumamu ta'e kaayyoon isaa inni guddaan mootummaa wayyaanee durii san deebisanii gara aangootti fiduu akka ta'e jala muranii dubbataniiru jedhame. Ibsa kanaan dura qondaalonni siyaasaa garichaa kennan dabalatee gama tokkoon humnoota biroo waliin waliigaltee uumuu isaanii eeruun gama biroon immoo hooggantoota naannichaa keessaa mootummaa federaalaa waliin hiriiraan akka diinatti akka ilaalan beeksisaniiru. Jeneraalichi akka jedhanitti hooggantoonni mootummaa federaalaa waliin hojjetan biyya gananiiru jedhanii yakkuun isaan irratti tarkaanfiin akka fudhatamu akeekkachiisaniiru. Mormii miidhaa waraana irratti ka'uuf yeroo deebii kennan lakkoofsa namoota waraana kanaan dura irratti dhumanii irratti falmii uumuun lakkoofsi namoota dhumatanii kan himamuun gadi jedhanii mormaniiru. Ta'us qophii gahaa fi meeshaa waraanaa gahaa qabaachuu isaanii dubbachuun akka kanaan dura akka salphaatti akka harka hin kennine dubbataniiru. Doorsisni kun yeroo Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa biyyattiin gara waraana haaraatti akka hin galamne akeekkachiisaa jiranitti dhaga'amuun isaa yaaddoo nageenyaa biyyattii irratti caalmaan hammeesseera jedhame. Hooggantoonni wayyaanee yeroo ammaa kana dhokannoo keessa kan jiran yoo ta'u sochii hooggantoota waraana isaanii ragaa godhachuudhaan gara tarkaanfiitti aanutti akka ce'an dubbachaa jiru.